Olusegun Obasanjoo Maqalee keessatti simatanii haasofsiisuu isaanii gorsaan pireezidaanticha Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofiirratti maxxansanii jiru. Lameenuu dhimmootii kutaa sanaarratti dubbachuu isaanis ibsanii jiran. Aangoonni waraanaa akka Sudaan namoota sababa siyaasaan hidhamanii turan gadhiisuun isaanii beekamee jira. Kunis waraanni fonqolcha mootummaa baatii onkololeessa keessa gaggeesseen aangoo eega qabatee booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolaa ture ka'uunsaa eega labsamee booda. Koreen rogeessotaa kan emergency lawyers jedhamu akka jedhetti namoota gadhiifaman kana keessaa rogeessi 24 kanneen waraana mormuudhaan sochii gaggeeffame keessa turan kan poort Sudaan irraa ta'uu ibsee kanneen biroo 39 immoo kaartuumiif naannoo isheerraa kan hidhaman turan jedheera. Bulchaan Sudaan kan humna waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan dilbata darbe labsii yeroo hatattamaa ka'uu labsanii kunis biyyattii keessatti marii jalqabuu yaada jedhu jajjabeessuuf ta'uu beeksisan. Ta'us garuu rogeeyyiin Sudaan keessaa akka jedhanitti kun jijjiirraa biyyattii keessatti argamsiisaa jedhu ija shakkiin ilaalu. Mootummaan siviilotaa argamuu qabaa gaaffii jedhuuf mootummaan irree waraanaa deebii kennuu danda'a jechuudhaanis gaafatu. Mahamud Usman Saleh abukaatoo waa'ee mirga dhala namaa kutaa Daarfur akka jedhanitti mootummaan fedha isaan labsii yeroo hatattamaa kan kaase miti. Lammiiwwan Sudaan kuma hedduun daandilee irratti hiriiruun jijjiiramni caasaa siyaasaa akka argamuuf gaaffii dhiyeessaniif mormiin itti fufuu isaatiin malee jedhaniiru. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan United States kataan ambaasaadder David Satterfield aangoo gadhiisuuf yeroo qophaa'aa jiran kanatti ambaasaadder Mike Hammer kan bakka bu'uuf jiran ta'uu ministeerri dantaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken ibsa baasanii hubachiisanii jiru. Ambaasaadder Satterfield muuxannoo fi murannoo qabaniin qooda isaan ba'an nan dinqisiifadha ka jedhan Blinken ambaasaadder Hammer immoo yaalii gaanfa Afrikaa keessatti gochaa jirruuf kaka'umsaa fi mul'ata qaban arguuf jirra jedhan. Muudamni isaanii kunis yaalii dippiloomaasii kutaa sana keessatti ta'uuf cicha qabaachuu keenya agarsiisa ka jedhan Blinken keessumaa nagaa fiduuf deemsa siyaasaa hunda hirmaachise argamsiisuuf nageenyaaf badhaadhinni uummata Itoophiyaa keessaa hundumaaf akka ta'u deeggarsa taasifnutti fufnaa jedhaniiru. Dhukaasa dhaabiinsi itti fufee gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee akka seenu dhiittaan mirga namoomaa gama hundaan gaggeeffame irrattis qorannaan ifa galaa ta'e akka gaggeeffamuuf walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan mariin akka furamu bulchiinsi Baayiden jabinaan qiyyaafata itti kennee jira jedhan Anthony Blinken. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuukireenii fi caasaa rookeetaa ammayyummaa qabuu fi meeshaa waraanaa kanneen biroo dabalataan kennuuf murteessuu isaanii pireezidaantii United States Joe Biden kibxata kaleessaa beeksisanii jiru. Kunis weerara Raashaan Yuukireen irratti bante baatii arfaffaa qabatee yeroo jiru kanatti Yuukireeniin gargaaruuf yaalii ta'uun akka ta'e ibsan. Gaazexaa New York Times irratti fedhii isaanii kabarreessan pireezidaan Biden Ameerikaan Yuukireeniif meeshaa waraanaa fi rasaasa kennuun ishee dirree waraanaa irratti ejjennaa qabdu ibsuuf akkasumas dhumarrattis marii nageenyaa Raashaa waliin gaggeessuu akka ta'e ibsan. Kanas pireezidaan Biden wiixata darbe ega murteessanii booda kaleessa labsame. Oduu gabaasaan tokko pireezidaan Bideniin caasaa rookeetaa lafa dheeraa furguggifamu Yuukireeniif ni ergitu jedhee gaafannaan Biden akkas jechuun deebii kennan. We're not going to send Ukraine rocket-assisted weapons striking to Russia. Caasaa rookeetii ka Raashaa seenee haleelu Yuukireeniif ergaa hin jirru. Biden gaazexaa New York Times irratti kibxata kaleessaa akka barreessanitti Raashaa waliin wal waraansa keessa seenuu hin feenuu jedhan. Dhaabbati oduu Associated Press aangawaa gameessa bulchiisa Biden keessaa waabeeffachuun akka gabaasetti meeshaa waraanaa Yuukireeniif ergamu maal akka of keessaa qabaatu roobii har'aa ilaalamuuf jira. Kunis rookeeta fageenya giddu galeessaa kan hanga kiiloomeetira 70 ta'u furguggifamu ni qabaata jedhanii Yuukireen waraanni ishee daangaa ce'uun lafa Raashaa irratti rookeeta akka hin darbanne mirkanii kennaniiru jedhan. Jiraattonni Shaangaay weerara dhukkuba Koovidiif jecha baatii 2 mana keessatti guramanii eega turanii booda roobii har'aa handaara galaanaa deemuun akkasumas daandilee poolisotaan to'atamu irratti nyaataa fi dhugaa oolan. Uggurri kunis diinagdee biyyattii duubatti deebisuusaa fi uummata miliyoona hedduu mana keessaa akka hin baane taasisee ture. Tarkaanfii cimaa kanas mootummaa abbaa irree Chaayinaatu fudhate jechuudhaan
namoonni dhuunfaan akkasumas marsariitii irratti mormii dhageessisaa turan. Tajaajilli geejjibaa Awutoobisaa fi baabura imaltootaa iddootti kan deebi'e yoo ta'u inni chaayinaa waliin wal agarsiisu immoo banamuuf jira. Jiraattonni Shaangaay walakkaa miliyoonaa ta'an uummata magaalattii miliyoona 25 keessatti ammayyuu uggura jala yookaan immoo godinaalee ammayyuu vaayirasii koronaa keessaa walaba hin taane jedhamanii to'ataman keessa jiru. Mootummaan akka jedhutti uggurri hundumtuu suuta kan kaafamu yoo ta'u garuu horee naannoo fi hundeeffaman ammayyuu aangoo qaban gargaaruudhaan imaammata wal dhahaa fi seeraan ala ta'e fudhataa jiru jedheera. Kana gochuun isaanis uummanni alatti bahee walitti qabamuun nyaachuuf dhuguu ittisuu kan isaan dandeessisne yoo ta'u poolisoonni to'annaa gochuudhaan namni hedduminaan akka hin qabamne ittisaa jiru. Manneen barnootaa kanneen fedhii